Kiristoos hojii gaarii waan hojjetuuf cubbuurra waan fagaatuuf ilma waaqayyo jedhame malee waaqni ilma waaqaa ilma jedhame yaamamu hin jiru. Tasuma taate macaafa keessa takka nabiyyiin tokko waaqa ilma jedhamu takka barsiisan hin beekan. Waaqa tokkicha qofa jira innis abbaa jedhee namni gadhee abbaa jedhamee macaafa keessa waamamee jira. Abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Hiika biraan qabu. Abbaa jechuun kan waa dhalchu jechuudha miti bara. Abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Hundee waa hundaa jechuudha. Akkuma abbaan nama argatu kun hundee namaadhaa ta'e waaqayyollee abbaa waa hundumaa jechuun uumaa waa hundaadha jechuudha. Wanni hundi isaatu sababa isaatiif jecha argame jechuudha. Malee macaafa keessa jalqaba irraa kaasee waan nabiyyoonni dubbatan laata. Takka ilma waaqni ilma jedhame yaamamu tasuma taatee hin jiru. Waaqa ilmaa waan jedhamu takka barsiisan hin beekan. Waaqa hafuura qulqulluu jedhamu takka barsiisan hin beekan. Hafuura qulqulluu kan jedhamu immoo inni sun kennaadha. Waaqayyotu namaaf kenna. Yesuus iyyuu itti dubbatu hafuurri waan dhagu ofirraa kaasee dubbatu waan dhagu dubbataa jira. Akkana jechuun ajaja rabbiitiin deemaa jechuudha. Kennaadha. Kennaa wayiidhaatti waan rabbiin namaaf kennu malee kuni waaqa miti. Sadanuu waaqa tokko kan jedhu akkamitti sadan waaqa tokko ta'a waan garagaraati iyyuu. Yesuus nama ilma kan jedhamu. Sadarkaan isaaniitu garagara. Abbaa kan jedhamu Yesuus maal jedhee dubbate? Abbaan hundumarra caala'u jedha. Yohaannis boqonnaa 10:29 abbaan waa hundumarra caala. Waa hundumarra caala jechuun maali? Waan isa malee jiru hundumarra caala jechuudha. Hafuurarrallee waa hundarra samiirrallee dachiirrallee wanni tokko waan isa qixxaatu hin jiru. Abbaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii dubbatee maal jedhee? Si galtee Yohaannis boqonnaa 14:28 abbaan na caala'u jedhee dubbate. Abbaan na caala'u jedheetiin dubbate. Abbaan na caala jechuun gilseedha si galtee. Hafuurri qulqulluun illee waan hojjetaa waaqayyoodha jedhameetiin jira. Hojjettoota waaqayyo hafuurota waaqayyoof hojjetan jedha macaafa. Hojjetaa waaqayyooti. Waan rabbiin ergee jennaan waa hojjetuudha malee hafuurri Quraana keessatti dubbatamee jira. Waa yeednaa biruuhil qudus jedhe. Ajaja rabbiitiin waan deemu wayiiti malee si galtee waan ajaja rabbiitiin deemudha malee ofii isaatii waaqa miti. Kana qeesimaa fi paasteriitu isin dhamaasuu jira malee macaafa keessatti waaqni ilma jedhamu hin jiru. Waaqni hafuura qulqulluu jedhamu hin jiru. Waaqni tokkichuma jira abbaa kan jedhame sana. Isa san qofa macaafa keessa jalqaba irraa kaasee gudubaa dubbisi isa san qofa jira. Wanti biraa waaqa jedhamee jira. Fakkeenyaaf Musee waaqa jedhamee jira. Seexanni waaqayyo jedhamee jira. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 4:4 irratti. Waaqa si'anaa jedhamee jira. Akkana jechuun waa to'atuudha. Maqaan waaqa jedhu to'annaa wayitiif yookaan waan wayii irratti yoo to'annaa qabaate hin jedhama sun. Yeroo takka hin jedhamu. Sun ammoo waaqummaa haqiiqaati waaqummaa dhugaadha namaaf hin kennu. Yesuus Kiristoos takkaa waan akkanaan barsiifne nabiyyoonni illee hin barsiifne wanni kun kan dhufe qeesimaa fi paasterirra dhufe malee macaafni keessan keessa hin jiru. Si galtee akkasiidha. Macaafa keessa hin jiru. Macaafa keessa jalqabaa gaa xumuraatittu waaqni ilma jedhamu hin jiru. Waaqni abbaa jedhamu hin jiru. Tokkicha qofa jira rabbi. Waaqni tokkicha qofa uumaan tokkicha qofa jira. Abbaa kan jedhamu isa macaafa keessatti. Jabaadhu isiisan qaban. Isin soban. Phaawulos itti dubbatu Qorontos tokkoffaa boqonnaa 8:6 nuuf garuu waaqayyo tokkicha jira innis abbaa jedha. Gooftaanis tokkicha jira innis Yesuus jedha. Kiristoos jedhee dubbata. Yesuus gooftaadha jedha malee macaafni waaqni nama uume samiif dachee kan uume anallee hin jedhu. Yesuus illee barattoonni hin beekan akkasitti qabi jabeessi. Lafatti isa hergesi mormaan jiru. Inkaataa jedheen. Baga na yaadachiifte du'aa wal qabatee Yesuus Kiristoos du'uudhaaf hin dhufne yaa jara keenya. Kanaaf dhaggeeffadhu walumatti qabdee naa deebisita si'uma tokko jechuudha. Lammaffaa immoo hinduutaa du'a mootii kaataa jedheenuu abbaan isaa gara biyya lafaatti erge. Akkuma sana immoo Yesuus du'ee du'a moohee ga'ee jechuudha. Akka namaatti immoo kan fudhatamee fi hafuurri qulqulluun maaramirraa hin dhalatta. Maqaan isaas Yesuus jedhama. Fayyisaa biyya lafaati jedheetu Geerbeeliin maaramiti. Akkuma sana Yesuus dhalatee akkuma namaatti guddatee kittaaname maatti ilaaluu dandeessa malee Yesuus ergamaadha. Hagin abbaa hafuura qulqulluu maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko jechuun isaan akka tokkotti akka abbaa tokkotti akka Yesuus Kiristoos waa hundumaa gochuu akka danda'utti uumama waa hundaatti danda'a kan jettu Yesuus an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Yohaannis boqonnaa 5:3 soddoma irra jira.
An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Amma si dhugoomsa moo Yesuus si ufu beeku san dhugoomsa isaa. Anuu dhugaa yoo ofiin bahe dhugaan koo fudhatamaadha jedheetiin dubbata. Si dhugoomsa moo isa dhugoomsa. Yesuus an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Tamam takka jedhi qabi. Lammaffaadha Yesuus du'uu dhufee ka jettu laa du'uu dhufe hin dhufne boo. Yesuus waan du'aa kana hin jaalanne jechuudha. Osoo ka du'uuf dhufu taate osoo rabbiin kan ergee fi haa du'uudhaaf jecha ka ergu taate maaliif kadhachaa bula halkan dafqee. Macaafa keessatti hin dafqee jedha seerti. Si galtee hin dafqee jedhaadha. Dafqeetiin kadhate dafqi isarraa yaa'ee muddamee kadhachaatiin ture jedha. Ergaa wannaa ta'e maaliif kadhatanii akkasitti tayyebe? Erga du'uudhaaf dhufee jiraate waaqa rabbiin haa du'uuf jecha ergee jiraate maaliif kadhata? Maaltu kadhachuu isa geesse? Muddamsuurraa kan ka'e hin dafqee jedha. Gombifamee kadhachaa ture jedha. Lukaas boqonnaa 22:45 irraa jira jechuudha. Isa kana. Kan biraadhaa ammoo Waaqayyo du'ee wayite jettu Waaqayyo akkamitti du'uu danda'a? Waaqni Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhati. Maatoos tokkoffaa boqonnaa 6:16 irra. Waaqayyo hin du'u hin du'u abadan. Yesuus Kiristoos akkamitti du'ee jettaani? Yesuus du'uu hin barbaanne. Inni du'eefis sababa cubbuu keenyaati. Sababa namootaaf sababa cubbuu keenya baay'ina cubbuu keenyarraa kan ka'e abbaan isaa ilma isaa gara biyya lafaatti ergee akka nuyiif du'u itti hime jechuudha. Hinduuta du'amootee guyyaa sadii booddee hin kaataa jedhee yeroo takka jirranumaan ka jedhu yaada akkanaadhaan dhiyeessini yaada fokkataadha kun. Yaada fokkataadha. Sheeka Arsii ka jettu kun dogongora hamaadha sii galtee. Gandummaa kana keessaa ba'a fokkinna akkanaa kana keessaa. Si galaa miti isaa. Namoonni biraa illeen ka akkasitti yaada akkasii qabda yoo jiraatan mee sammuu akkana dhiphaa kana keessaa baadha. Sammuu dhiphaa yaraa kana keessaa. Achi fageessati yaada. As deebitanii yeroo hunda waan hunduma gandatti akkasitti yaadina. Sini galaa miti isaa. Wanni gandaa kana waanuma hunda gandatti yoo deebistan gaariidha miti kun. Asin durallee isin himetiin turan baalageen durriyyeen ganda hin qabdu. Ganda ittiin godhinaa jedhee miidiyaa kanarratti dubbachaatiin ture. Durriyyeen akkasumatti inuma dhufti. Fuulduratti illee dhufti. Amma qofaa miti. Fuulduratti illee dhufti. Durriyyeen adaduma dhuftuun gandatti achi hin qabinaa la gaariidha miti wanni akkasiidha. Durriyyeen ganda miti kan ergatu. Akka ta'e haa ta'uyyuu malee ginna akka du'u abbaa isaa biraa dhagayeetu osoo beekuti. Sababni inni du'uufis sababni hindootaa guyyaa sadii booddee du'a mootee ni kaata jedhee. Akkas ka jedhu hin jiru yaa ofiin boontu teenya akkas ka jedhu hin jiru macaafa keessa hin jiru. Hinduuta ka jedhu Waaqayyo takka dubbateen hin beeku Yesuusiin. Hinduuta ka jedhu maal nagaami biyyi? Hinduuta namni namaan jedhaasa. Hinduuta ka jedhu takka Waaqayyo ittiin dubbateen beeku. Macaafarra hin jiru bar wanni ati dubbachuu jirtu kun. Waaqayyo hinduuta illee namatti dubbataasa akkasitti hin dubbatu. Takka. Lammaffara Yesuus Kiristoos osoo du'uudhaa dhufe maaf kadhata? Namni du'uuf dhufe akkamitti kadhata isaa? Makkalaakaa anuu du'an kadhatu yaa Rabbi nan ajjeesin jedheen kadhatu bar. Erga Yesuus ka du'uuf dhufu taate maaliif kadhata? Makkalaakaa anuu bar an du'aaf bahee jira jedhee waan beekuuf jecha bar achi bahee wareegamu jira biyyaaf jecha. Yesuusoo maaf kadhata? Erga namaaf wareegamuuf dhufe maaliif kadhata? Du'aa jala maa namaa siidha? Beeku isaa wallaalus garuu du'ee du'a moo'ee ka'eera. Suni waaqummaa isaa ni ibsa. Waanni abbaan isaa wajjin jiraachuu ni ibsa. Hafuurri qulqulluu wajjin jiraachuu ni ibsa. Du'ayyuu hin duune Yesuus Kiristoosii fi Waaqayyo awwaatee fi jira jedha macaafa keessatti. Bakka takka lamaa miti. Yesuus Kiristoos kadhatee isaaf awwaatamee jira jedha. Du'ayyuu isaa miti kan du'e. Nama gatamaa nama Waaqayyo isa gateetu iyyuu du'e. Macaafa inni akkas jedhame maal? Nama gatamaa nama Waaqayyo isa darbate nama Waaqayyo isa dhiise nama Waaqayyo isa gateetu du'e malee waa macaafa keessatti Yesuus hin duune. Waaqayyo isa gatee jira isaa nama Yesuus Kiristoos gatamee ture isaa Waaqayyo isa dhiisee ture. Ofiin boontu. Fannoo irratti ol rarraafamee jedhee Waaqayyo ko maaliif na dhiifte jedhee kadhatee jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo na wajjin jira jedhee dubbatee ture. Yesuus deebi'ee sobemoo Yesuus Kiristoos akka yaaddutti kan biraattu du'e. Namtichi du'e nama cubbamaadha. Namtichi du'e nama Rabbiin isa gatamaadha. Waaqayyo ko maaliif na dhiifte jedhee kadhachaa ture. Kan du'e Yesuus akkamitti yoo jettee
osoo rukuchaa, osoo waraanaa, osoo dhiigsaa jiranuu, osoo mataa keessa riibaa qoree waraanaa, mismaara waraanaa osoo jiranuuti waan gochaa jiran hin beekanu abbaa dhiifama. Sanis itti deebine sasanii yaa ofiin boontu. Sedan itti deebine bakkaan si gaafate kanarratti mee deebii kennita. Waan gochaa jiran hin beekanu dhiifama godhiif yaa abbaa jedheetu lafa sanatti fannoo sanarratti Waaqayyoon abbaa isaa kadhachaafii ture jechuudha. Sunis sirriidhaa miti san akka sirrii hin taane booda sitti hima. Ani kasiin jedhame sirriitti ilaallan. Yesuus Kiristoosii akka macaafni jedhutti namtichi rarraafame yaa abbaa yaa Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedhe. Akkana waa kanaa miti. Waaqayyo isa dhiisee ture Yesuusiin. Maal jette? Waaqayyo Yesuusiin dhiisee ture. Waaqayyo Yesuusiin dhiisee ture. Dhiisee hin beeku. Na dhiifte maa jedhare? Egaa Yesuusiin ta'e Yesuus anillee akkasuma si wajjin jedhe. Yesuus wayita dubbatu wayita qabuudhaaf deeman maal jedhetiin dubbata? Isin yeroo mana keessanitti ana dhiiftanii mana keessanitti baqattanii dhufaa ana immoo kophaa koon jiru abbaan na wajjin jira jedhe. Akkana jechuun rabbiin na qarqaaraa jechuudha. Namtichi rarraafame sun ammoo maaliif na dhiiftee jedhe dubbata. Maaliif na dhiiftee jedha kan namtichi du'e sun. Waa wal arguudhaa miti bara. Kan du'e kan biraa Yesuus kan biraa. Yesuus abbaan na wajjin jira rabbiin na wajjin jira jedhe dubbachaa ture. Namtichi du'e ammoo bismillah. Namtichi du'e ammoo Waaqayyo ko maaliif bis jedhe dubbate. Yohaannis boqonnaa 16:30 irraa kaaftee dubbiste. Namtichi du'e ammoo Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedhe. Waaqayyo isa dhiiseetiin ture Yesuusiin. Isa dhiiseetiin kan du'e Yesuus. Nama cubbamaa tokko nama Waaqayyo jibbee darbate tokko akkamittiin cubbuu namaatiif cubbuu namootaatiif Waaqayyo hinduutaa du'a mootii kaate jedheetu itti dubbata. Gonkumayyuu waan hin taane kun nama cubbamaa tokko cubbuudhaa fi hinduutaa du'a mootii. Amma ani si dhugoomsamu macaafa fudhadha ta'e. Macaafni bar Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedha yaa goobazii ko. Ufin boontu. Ofirraa waan kaasee haasawaa jiru miti bar. Waaqayyo ko maaliif na dhiiftee jedha. Yesuus dhiifamee ture. Waaqayyo isa dhiisee ture. Lakke. Waa kaas. Kanaafuu namtichi du'e sun Yesuus osoo hin taane nama dhiifamaadha jechuudha. Nama Waaqayyo isa dhiise. Nama gatamaadha. Malee Waaqayyoodha Yesuusii miti. Yesuus ammoo akka Waaqayyoon awwaatuuf duruma dubbatamee jira. Fakkeenyaaf ragaa sii kennamee sanirratti bakka hedduu dubbatamee jira faarfannaa keessaa. San keessa fakkeenya faarfannaa 6 irratti jechuudha. Maal jedhe dubbata? Amma Waaqayyo mootii isaa ufii dibee moosiseef jedha. Ufii dibee moosiseef jechuun mootiin kun eenyudha? Yesuus. Akka macaafatti masiihii jechuudha. Masiihii kan jedhamu san. Waaqayyo keessa moosisee jechuun masiihiidhaan jedhamu. Waaqayyo mooticha amma Waaqayyo mootii isa ufii dibee moosiseef moo'icha akka kennu ani beekaa jedha. Ergasanii hoo inni bantii Waaqaa isa qulqulluu kan isaatii keessa deebii hin deebisaadhi jedha. Deebii hin deebisaaf. Ergasanii hoo hojii aangoo harka isaa irra harka isaa mirgaatiin hojjetu sanaanis moo'icha hin kennaafi jedha. Yesuusiif ban. Kaan konkolaataadhaan kaan ammoo fardeeniin uf jaju nuyi garuu maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaan uf hin jajannaa. Isaan mudukanii hin kufu nuyi garuu jilba jabaannee ol qajeellee siin dhaabbannaa jedha. Eenyuuf dubbatame? Yesuusiif dubbatame ni kun. Mootichi isa. Mootichi dibame kan jedhame kun masiihii kan jedhamu jechuudha. Kanaafuu Yesuusiif erga dubbatame si galtee maal jedha? Yaa Waaqayyo mootii ati moo'icha kenni. Guyyaa si waammannuttis ati nuuf deebisii jedhee yaa Waaqayyo mootiin humna ati argisiiftutti hin gammada. Moo'icha akka inni argatuuf gargaaruu keetiif gammachuu guddaa attamiin qabaata. Hawwa garaa isaa isaaf kenniteetta waan inni sitti himates isa hin dhoowwanne jedhe. Akkana jechuun Waaqni rabbiin isan ganne jechuudha namticha kana. Kun Yesuusiif akka dubbatame beektonni hedduun isaanii dubbatan.